Beeksisan ministerichi Dr. Abrahaam Balay ayyaana Ashandaarratti dhaamsa baga geessanii fuula miidiyaa hawaasaarratti maxxansan keessatti kan kana jedhan. Lixa Tigraay kan humnoonni Amaaraa Walqaayit jedhanii waaman yeroo waraana kaaba Itoophiyaa to'atanii dhimma kanarratti kana dura ministeerri muummee Abiy Ahmad seeraan akka furamu ibsaniiru. Haa ta'u malee humnoonni Amaaraa dhiifama sagaleekuuf haa ta'u malee humnoonni Amaaraa muufii ibsuun dhibdee amma naannicha jiruufis sababa ta'uu ibsama. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Dr. Abrahaam Balay bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay qabeenyummaa isaarratti wal dhaban mirga hiree ofii murteeffannaan furuudhaaf karoorfamuu himan. Naannolee kanatti bulchiinsonni ijaaraman akka diigaman ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam Balay dubbataniiru. Dr. Abrahaam itti dabaluunis iddoowwan bulchiinsa isaanii diigamutti qaamolee nageenyaa federaalaa malee qaamni hidhate kan biraan akka hin jiraanne dubbataniiru. Iddoowwan falmiin irratti ka'an kana naannoo Amaaraatu to'atee harkaa qaba. Waggoota lamaan darban waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan iddoowwan falmisiisoon kun hidhattoota Amaaraatiin to'atamani. Sirni federaalizimii Itoophiyaa waggoota 30 dura wayita hundaa'e hordofee gama naannoo Amaaraatii waggootaaf gaaffiin irratti dhiyaachaa ture. Iddoowwan lixa Tigraay fi gama Amaaraan ammoo Walqaayit Xagadee jedhaman madda falmii fi walitti bu'insaa ta'an. Karaa ba'aas naannoo Raayyaa bakka bulchiinsa naannolee lamaanii irratti wal falmiin tureera. Ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam yaada miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan keessatti naannolee falmisiisoo kana garuu maqaan dhoofne. Naannolee erga waraanni kaaba biyyattiitti eegalee booda bulchiinsi haaraan hidhattootaan hundaa'e akka diigamuuf hojjechaa akka jiran beeksisaniiru. Mootummaan federaalaa gaaffii iddoowwan falmisiisoo irratti ka'an seeraa fi heera bu'uura godhatee furmaata akka argatu waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'ee hojjechaa jira jedhan. Dr. Abrahaam iddoolee falmisiisuudhaaf furmaata kennuu, warra buqqa'an qe'ee isaanitti deebisuu, bulchiinsa naannolee falmisiisootti ijaaraman diiguun, uummata qe'ee isaatti deebisuu, humnoota federaalaan ala hidhattoonni akka hin jiraanne gochuu, uummanni yeroo qophaa'etti rifereendamii gaggeessuu fi mootummaan seera akka kabachiisu himaniiru. Dhimma daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay falmisiisoo ta'an irratti waggoota darban mootummaan naannolee lameenii ejjennoo walirraa fagoo ta'e qabatanii turan. Aangawoonni Tigraay iddoowwan bulchiinsa isaanii jala jiraachuuf beekamtii heera mootummaa qaban haal duree tokko malee akka deebi'aniif ejjennoo isaanii ta'uu ibsaa turani. Gama naannoo Amaaraatiinis akkasuma iddooleen seeraan ala humna naannoo Tigraay jalatti hammataman seeraan kan keenyaa jechuun haalli amma uumame akka hin jijjiiramne ejjennoo qaban ibsan. Dhiyeenya kana dhimma iddoowwan daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay irratti mirgi hiree ofii murteeffannaa yookiin immoo refereendamiin akka gaggeeffamu himamaa ture. Dr. Abrahaam yeroo duraatiif dhimmicha irratti ejjennoo mootummaa federaalaa kan ibsan yoo ta'u, mootummaan naannoo Amaaraa garuu ammatti dhimma kana irratti yaadan kennine. Iddoowwan falmisiisoo ta'an keessaa tokko Walqaayit Xagadee yoo ta'u, bara sirni federaalizimii ijaaramu dura kutaa biyya Gondar jedhamee beekama ture. Erga bulchiinsa Addawaayii aangoo qabate immoo naannoo Tigraayitti makame. Kunis naannoon Amaaraa toora addunyaa jijjiira jechuun pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin himaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedis guyyaadhaa marii kanarratti hirmaachuuf gara Afrikaa kibbaa imalu waajjirri isaanii beekseera. Zalaalam Taaddasaa dabalee nutti hima. Walga'iin biyyoota gamtaa Bireeksi Afrikaa kibbaatti gaafa kibxataa eegalee har'as itti fufeera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 40 miseensa gamtaa kanaa ta'uuf gaaffii dhiyeessuu dura teessuun gamticha Afrikaan kibbaa beeksifteetti. Biyyoonni gamtaa kanaa 5 qofaadha. Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaadha. Dureewwan biyyoota guddataa jiran kanaa akkaataatti miseensa haaraa simatan irratti walii galuu Afrikaan kibbaa ibsu Reuters gabaaseera. Kunis biyyootni dabalataa akka seenan carraa bana. Ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandoor dhimma biyyoota dabalataa simachuu irratti walii galleerra jechuun raadiyoo Oboontuu waajjirumti isaan hoogganutti dubbataniiru jedhame. Dookumentii qajeelfamaa fi dambii biyyoota haaraa ittiin simatamu qophaa'u aangaan kun himaniiru. Yaa'ii Afrikaan kibbaa qopheessite kanarratti dhimmi gamtaa kana guddisuu dhimma ajandaa ijoo ta'edha. Bireeksi guddisuu irratti biyyoonni deeggarsa ibsanis akkam jiran kan jedhanii fi yeroo hangamitti kan jedhu irratti garuu garaagarteen jira ture. Murteen kun yeroo biyyoonni lixaa gama tokkoon Chaayinaa fi Raashiyaa fi kaan gama kaaniin addunyaan fiixee lamatti baatee jirtutti dhaga'ame. Haa ta'u malee aangaawwan Afrikaa kibbaa kun dhimma ulaagaa miseensa dhaabbataa kanaa ta'uu irratti odeeffannoo bal'aan kennine. Haa ta'u malee mariin kamisa xumuramu dura akkaataa bal'achuu irratti ifa akka godhan himaniiru. Biyyoonni miseensa Bireeksi ta'an lakkoofsa uummata addunyaa harka 40 qabatu. Humni dinagdee biyyoonni shanan kun qaban ammoo dhibbantaa 26 kan qabatudha. Biyyoonni kunneen dinagdee isaanii guddachaa daldala addunyaa irratti dhiibbaan isaanii jabaachaa dhufeera. Miseensonni dhaabbata kanaa dhimmoota dinagdee irratti irra deddeebiin mari'ataniiru. Dinagdee isaanis hidhata dabalataan guddisuu akka qaban. Jaarsoo baallii gadaa dabarsuuf qophiitti jiru. Baallii gadooma dabarsuuf waggaa tokkoo fi ijoollee muraasa qofatu isaan hafe. Waggoota afran jalqabaa bara gadooma isaanii roobni haalaan roobaa turu kan himan abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo kunillee milkii guddoo akka ture dubbatu. Abbaan gadaa baallii dabarsuuf qophiitti jiran kun maal milkeessan? Habtaamuu Xoobuun isaan dubbiseera. Booranni bara gadaa tokko keessaa taateewwan uumamaatiif tanamtolchee illee ta'an yeroo sun keessatti abbaa gadaa suniin himan. Tole mee baalli dabarsuudhaaf illee qophiirra akka jirtan natti himtaniirtu abbaa gadaa. Waggoonni torban ganni torba darbee akkam ture meesiin wanta milkeessuudhaaf yaaddan milkeessitaniirtu? Algaariin dabarsine gadooma kan keessatti waan gurguddootti ta'ee jira.
bara gadoom kiyya kan keessatti Oromoon abbaa biyyaa taatee aangoo argattee jirti. Aadaan sirna gadaa Oromoo UNESCOtti galmooftee jirti. Akkasumas roobnilleen waggoottan jalqabaa afran darbanii roobii haa ta'u gargariinsitinuu rooba ture milkii guddootti ta'ee ataatuuti immoo ganna shaneessoof jaheessoo irraatti caamilleen bahee bonii nam qabateettiin jedhe hulleen taate gurguddoo gada kan keessatti ta'e. Gammachuun guddoon immoo gada tiitaatan mallee booran keessatti gammachuun guddoon gada tiitan taate booranni gaafii yeroo dheeraa gaafata ture gaafii godin booran baa arda jila kagam liibaniiti qabsuuni nageelle boorana bardheera gaafachaa ture gada tiitan keessatti mootummaan deebii kennee booranni godin booran baa argatee guddootti gammade. Ganna torba darbe kana keessatti bara gadoomaa kiyya kanatti wantootni qormaata natti ta'an jettanii wanti yaaddan wanti dabarsitan maal faadha? Wanni akka qormaataatti nuqunnam jedheettiin ayyaadu walama. Wanni tokko yeroo jalqabaa baalli fuudhisuun akkuma baalli fuudheen weerarii Soomalee kun jalqabe armaani daangaan Oromiyaa kun weerarame. Kun immoo haalli yeroo nu amma jilaa fi gara godin booran baakaam hundeeffam kana yeroo nu ol gallisullee sirriitti araarri bu'eetti nageenyi lafa hin qabanne yeroo armaan galaan taakkine ol gallisuun soda jajjabduu keessa armaan galaan taakkine ol gallisuun qormaata jajjabaa tachiin nu qunnam tokko ta'an. Taan lammeessoo ganna gadoom kiyya keessaa ganna shaneessoof jaheessoo irraatti roobni xiqqaatee hongeen baay'ee cime. Booranni akkuma beekamutti harki caalaan horsiise bula qabeenyi booranni qaba akka loonii kun oolaan booran irraa guddoo dhume. Taatuuti amma ganni kun roobeettiin horii sanyii nafti akka dansaa gabbattee rimtee amma aalgaarii ka'ee jirani. Wanni akka fatanaatti wanni jajjabduu nu qunname waan kan lama. Tole gama biraatiin immoo tarii amma baalli waggaa har'aa yookaan immoo waggaa tokko booda hin dabarsitu gama isaatiinoo qophiin taasisaa jirtan maal warra doorii wajjin walitti dhufeenyi isin qabdan isaan gama leenjisuutiin wanti hojjechaa jirtan maali? Dooriilleen nu ardum tokko kee jirra aanaa hariiroo kee jirra ardaan nu kee qubannulleen ardum tokko isaalleen qophii gargara kee jiru abbaa gadaa kabaalliin irra fuudhammaayyuu guyyoo boruu ammumaa waliin teteennaa. Malaaf mariin teen cuuf tokko walum mari'ata deemuu jira yeroo ammaallee waliin teteennana taane ta'a. Baay'ee bareedaadha. Leenjisaa jirtu sirriitti barsiisaa jirtu? Sirrii barsiisaa jirtu. Gogeessi keessan maali abbaa gadaa isa kamii gogeessa kam keessa jirtu sin? Gogeessi kiyyaa adii dooyyoo jiloo jeencooti. Abbaan gadaa kabaalleen irraa fuudhu guyyoo boruuti. Innilleen gogeessa guyyoo boruu qalmaati. Abbootum gogeessaatiin himanii abbootum luba gogeessaatiin himanii. Sirni baalli dabarsuu sun kenna barkum 2017 ji'a gurraan dhalaa jija. Atileetiksii addunyaa deemsifamaa jiru irratti dorgommii guufachiisaa meetira 3,000 guyyaa kibxataa lammaffaa xumuruu meedaaliyaa meetii argateera. Fageenyichaan abbaa riikardii addunyaa kan ta'e Lammechaan turtii addatti guyyaa roobii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen qabxii galmeesseen gammachuu akka qabu hime. Ammoo dogoggora raawwatus ibse. Miidiyaa biyya keessaa ABC'f immoo gammachuun isaa guutuu kan ta'u silaa warqee argatee akka ta'e ibseera. Dhimma dorgommichaa fi kaan irratti turtii waliin taasiseera. Dorgommii baay'ee shaggaadha xiqqoo ho'a qabaayyuu isaa garuu baay'ee xiqqoo ol ka'aadha akkasumas nuti immoo ho'a kanarratti kanan duras biyya keenyatti irrattis akkasumatti ho'a irratti hojjenna jenneen baranne kanaaf dorgommiin kun ho'arraan kan ka'ee fi haalaan immoo tokkoffaa haalli miidhaa itti seenee fi morkataa koo wajjin taasise yeroo tokko kan dogongora hojjechuun kan jirudha. Kanaaf baay'ee shaggaa ture jechuun barbaada. Saffisa keessumna keessa argaa turre waancaa yookiin immoo riikardiin addunyaas harka ture. Dorgommii sana irrattis dursitee baatee turte tarii dogoggora raawwadheettee wanti yaaddu jira? Dorgommii kana irratti ani abbaa riikardii ta'e warqee argachuuf hawwii guddaadha. Tokkoffaa abbaa waraanaa kanas qophii gaariidha kan qophaa'e. Lammaffaa immoo haalli itti dorgommii abbaa riikardii ta'uutii fi shaampiyoonaa ta'uu garagara. Inni sunniin irraa akkaataa akkamitti akka garagara ta'u tokko shaampiyoonaan tokko hin qabama haalli biyyaa ta'uu sirrii ta'uu danda'a haalli qilleensaa sirrii ta'uu baachuu danda'a kanaan kan ol qabatadheera. Naaf anis immoo dorgommii kanarratti bakkee muddamurraan Soofiyaan Baakkalee wajjin wal murtii gochuurra murtee murtadhee nammoo kan jedhu ofitti kan kute akkasumas immoo inni illee hordoffiidhaan kan mo'icha kana gonfatedha. Amma lammaffaa baatee meetii argatte walitti aansitee deddeebiidhaan meetii argatte dorgommii kanarratti waan guddaadha mataan isaanii injifachuun qaba jettee yaadaa turte lammaffaa bookeetti hin gaabbitaa?
akka dura yaada kootiitti warqiidha kana wee hawwiin kootee warqii nan argadha jechuudhaan kana weedha akkasumas lammaffaa ba'uu kootiittis nan gammada maaliif hawwiin koo warqiidha kan ture lammaffaa ta'uuf kana jechuu ta'uu danda'a inni lammaffaa immoo anaaf birriinis anaaf gaariidha waggaa 4 olitti aansee shaampiyoonaa addunyaatti falmakeedha ta'e akkasuma birri fiduun koo anaaf gammachuu guddaadha. Kana ol immoo odoon warqee argadhe baay'een gammada kan jedhu biyya kootiifis bu'aa gaarii fida kan jedhudha. Kan yaadu namoota warra kanaan dura atileetii turee fi akkasumas federeeshinii keessatti hoggansa turanii fi xiqqoo ta'uu danda'a. Akka yeroo isaanii san ta'uu baachuu danda'a. Addunyaan akkasii miti bu'aan kun anaaf baay'ee guddaadha. Dorgommiin xumurame booda namoota federeeshinii wajjin leenjisoota wajjin maal haasofte? Ani eegan dorgommii xumureen booda warroota federeeshinii wajjinis baay'ee kan waliin arginedha. Baay'ees kan gammadan natti fakkaata. Anaaf garuu gammachuu guddaadha. Akkamiin akkas jette waan isaan irraa dhageesse jira? Tokko an jecha tokko siit akkasaan jira bu'aan kun bu'aan ani fide kun anaaf gammachuu guddaa qaba. Warroota kanaan dura tureef yookaan warroota kanaan dura atileetummaa keessa tureef xiqqoo ta'uu dandeechi. Kanaaf kan jedhuun hasaaba fi akka yaada kiyyaatti fi akka qoradhetti fi akka gammachuu nama tokko irratti ilaaluudha. Namni tokko bu'aa inni fide irratti hagam akka gammatu afaan inni illee dubbachuu baatu fuula ilaaltee kan beekuu dandeechuudha. Gara footettis ta'e itti xiyyeeffadhee jedhe warqeen kunis fageenya hin qabu yeroo ta'ettis warqeen isin dhufa. Maaliin arge dorgommii dursitee baate achumaan immoo tarii xiqqoo saffisas jalaan qatanatti fakka humna dhabdee moo maaltu si mudate? Kumani duuri sadii akkas duuriin afurraa baay'ee saffisaa ture. Baay'ee saffisaan ture. Akkasumas saffisa san irratti baay'ee bakka humna kan kanaaf saffisaa deemuu deemu ilbee Soofiyaan Baqqalaa gara lukarratti nagaruudhaan kan natti fattanedha. Akkasumas immoo anis masanaakilii kanarratti xiyyeeffannoo guddaas akkasitti itti hunnuun jenne akkasumas fiigicha biraattis na fiiga. Akkasuma inni immoo masanaakilii bichaa irratti tukurate waan godheef fi waggoota baay'ee irra turuudhaan muuxannoo yeroo baay'ee dheeraa waan qabuuf kanaan fi haala teeknika kana irratti hojjechuu qabuun kootu irratti warqii na dhabsiise jedhee kan yaadudha. Ga'umsa atileetii Morokoo kun qabu kanatti hin qabne kanan dalaguu qabu jettee yaaddu maali? Ga'umsa dandeettii osoo hin taane kun dorgommii biyya kanarratti ga'umsa tokkoffaa akka iddiliitti kan laallamudha. Lammaffaa immoo akka muuxannoo dorgommii biyya keessa turanii irratti kan laallamudha. Tokko dorgommiin biyyaatii fi dorgommiin dhuunfaa kan garaagaraati. Dorgommiin dhuunfaa akkas saffisa qabudha. Dorgommiin biyyaa akkas saffisa hin qabnedha. Kun immoo haala teeknikaatii fi haala ol bira darbuu fi haala muuxannoo waggaa baay'ee fiigicha biyyaa fi gurraan kan ta'edha. Kanaaf atileetota jechuun hojii markii guddaa godhedha kan ta'edha. Atileetii Morokoo wajjin addatti waan haasoftan